Ministeerri Itoophiyaa Ertiraa Yemaana Gabramasqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka beeksisanitti Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojii guyyaa lamaatiif guyyaa kaleessa waaree booda Asmera seenanii jiru. Dr. Abiy Ahmed haala kanaan dura hin beekamneen xiyyaara addaatiin buufata xiyyaara Asmera yeroo gahanitti pirezidaantiin Eritrea isaan simatanii jiru. Ministeerri ittisaa Dr. Qanaa Yaadataa fi Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Abrahaam Balaay daawwannaa kana keessatti argamu. Dr. Abiy Ahmed kanaan dura yeroo lolli Tigraayitti jalqabame loltoonni Itoophiyaa gara Ertiraa baqatanitti jeneraalota waraanaa wajjin gara Ertiraa imaluudhaan loltoota baqatanii Ertiraa seenan jajjabeessanii turani. Daawwannaan kun immoo daawwannaa erga lolli Tigraayitti jalqabame as ta'e kan jalqabaati. Akka Ministeerri Odeeffannoo Ertiraa Yemaana Gabramasqal jedhanitti imalli Muummicha Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kun imala dhimmoota waloofi naannichaa irratti mari'achuuf taasifame jirani. Dr. Abiy Ahmed haasaa dhiyeenya kana paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbatan keessatti loltoonni Ertiraa Tigraay keessa seenanii duguuggaa sanyii adeemsisuu isaanii amananii dhimmuma kanarrattis qondaaltota Ertiraa waliin wal arganii mari'achuuf waltajjii mijeessaa akka jiranis dubbatanii turani.